qalbiin hojii jirtanii Ahmadii fi Muhammadii ture jarri muslima akkuma maqaan isaanii ibsu kana nyaata barbaadanii bakka irraa nyaatan dhabanii sanbooda osuma deemanii foolii nyaata shurufkaa nyaata bataskaana yookaan beeta kiristaana tokko keessa dhagahan jechuudha. yeroo kana Ahmad maal jee Muhammadiin jarri kun muslima ta'uu keenya yoo nu bare nyaata nu nyaachisu kanaaf maqaa keenya jijjiirrannee nyaachuu qabnaa jee. hayyee maqaan kan kee eenyu siif haa ta'u jennaan ana rarraa eegalee maqaan kiyya Goorgisii jee. eenyu akkas jee Ahmadii akkas jee. ati hoo jennaan an jarri kun nu nyaachisuu baatu maqaa kiyya hin jijjiirradhu maqaa ergamaa rabbii guddaa kanan qaba hin jijjiirradhu jee jechuudha. ogaa kana deemanii ogaa bataskaana seenan qeesichi hulaa dura taa'u jira. jannaan maal barbaadan nyaata barbaanne ati maqaan kan kee eenyu jeen an Goorgis jeen maqaan kee an keessanii kiristaan akka keessaniiti akka tasaa ta'eetiin arraan tana masqala manatti irraanfadhee dhufee malee an keessanii jeen. ati hoo jeen Muhammad kanaan jannaan Muhammad maal jee nyaata naaf kannitu naa kannuu baattu an muslima laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jeen jechuudha. yeroo kana qeesichi maal jee Muhammad deem kushiinaa seenii nyaata barbaadde nyaadhu khabar baaddellee fudhadhu deemii jeen. Goorgis kunan hoo ennaan arra kiristaanni soomana qabnaa hoonna bira taa'e jeen. kiristaanni soomana qabnaati hoonna bira taa'e jeen jechuudha. yeroo kana gur Muhammad keenya Ahmad keenya Goorgis kun rifatee maal jeen yaa abbaa keenya soomanni kun hangam takkaaf itti fufa ennaan hedduu miti guyyuma 40 itti fufaa hoonna bira taa'e jeen jechuudha. amma Ahmad keenya kun maqaa isaanii jijjiirrate durarratti maaliif nyaata nyaachuuf jijjiirrate duniyaa jecha maqaa isaa jijjiirrate duniyaa barbaadu sanoo harkatee jira hin harkanne jechuudha. kanaaf wanni lubbuu tiyyaa fi isinirraa illee barbaadu rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii bareeddu amantii kabajamtu amantii caaltu amantii rabbii caalamaa qofaaf gajjachuun nu ajajju amantii islaamaa nuu kanne jechuudha. ilma namaa kana keessa nama horii gabbaruu jira nama adurree gabbaruu jira nama saree gabbaruu jira nama hantuuta gabbaruu jira bineensi rabbiin uume kun kan gabbaramin hin jiru barri beeytaniimi wanni hundi gabbaramtee jirti nuti garuu rabbii caalamaa gabbaraa jirra. kanaaf yeroo hunda islaamummaa qabaachuu keenyatti gammaduu qabna mataa ol fudhannee alhamdulillahi rabbil caalamiin jechuu qabnaan jaa. alhamdulillah rabbii warra irra jiraatee irra du'ee guyyaa qiyaamaa jannata argatu nu haa godhu.